ما وي جدا جيري وي وجيك يا دوسي الله اللي قال لي بجد وين بوي قلت أقول وي اي جري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايسة كم نقافة يكبتني جرتني فيديو برات انت بيدو فيتين جرا فيديو برات اتشورا لايك يرود إيرا بوده اتشوية almost قويا ديدام كده شان جاي جرا سو فيديو بوست سنين قدي نجت دا أوبسي برانك نف قدي جت جرتني الرجل شودا مالي نسنين جد أخا أوبليتي تيرتين برانك داريغو وفيجي شودا برانكي كوسانو برانكي إدو تاكا جتشو نجرامي رالين وبرساني نتفكاتا أكسي نا انجوي تقوتاني فيديو كنا لايك كودا شير كودا سبسكرايب كودا سنجدا نوجين ترا برانكين كون ايديا نسا مالي يوكا جتان تاي ibsu abora kiyatu jarsa diaspora America rasi fargi jira so jarsa kanatti heerumu qabda diqqo nama guddaadha garuu deemu qabda jedheen bicha qawxi itti godha jechuudha aidiyaani sana waan isin jettu wati laalla na wajin tura hayyee yoo jettus hayyee sanaan postatanii godha ay jettee isin kadittees waan jiru hundayyuu postatanii godha jechuudha na wajin tura. So guys, obboleettiin tiyyaa silkii waraabuun inni jiru kanaan dawwalee fi jalqaba miskoolii itti goona naa deebistee kunoo akkuma agartanii dawwaluu jirti so jala kaasnaa waan isin jettu laallaa jechuudha. Heela jee akkam walti kaatee እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? በርሲስቴ ሲደወለኝ ኦንላይን ረንጅርቱ ጀዲካ በርሲን በርባዴራ ሲስቴ አንሂም ቤሆ ኢፍሳንቱ ናሂሜ አናፊሲ አረገንመ ናሂሜ እና በቃችን ወንኒ ናይም የሱኒ በቃ አይዲያ በሬዳዳ እድ ተከደስ ነጀዴትን ካስሲት ሙርቴሳ ጀዴት ሲደወልሃ እሺ አከሙቴሶ ኦናት ሙርቴሲቶ ላሊ ካኒ ጅራሚ ካ ነምኒ ተማሪ ተነለውኒ በረቱፍ ተከፋ ደለጌ ማለቀት ነርገቹ ፊሚ ጅረኛው ፍጅጅሩ ፊሚ so siste anamman tana carra bareeddu takka si dhufe jira so carra bareeddu tana akka itti fayyadamtu barbaadeeti carran tunini imbeeku akkaatiin nanqaanye sinillee abdii guddaan qaba maal jennaan ka miidhaqmashin nagar nama nagrashu leem taaqiyallesh jechu waan simiidhu takkallee siif himee hin beeku so ibsaatu jechuun isattu siimu ka'e duraani ibsatti siimu ka'e duraan kaani jiraami ka inni aayinarraa xiqqoo ni fokkotaa annaa ati himiinaan jedhee tubnati nartu mi khasitini ma ofit jesi akam ofit jesi nala tuwa hundani ayyamtachu ya nyaadde waan bareeda nyaadde le garu sireessi sitti asoo jira kana ibsuun gaafadhiiti waan isin jetteefu naa deebisiinaan jedhee kanaaf isi dawwalee so ibsuunis na eegu jira wanni nasii muuka'e maali yoo ka jettu ta'e jaarsaa diyaaspoora Ameerikaa irraa siif argamee jira habiibtii tiyyaa diyaaspoora ta'uu deemtaa akkamitti ati hay maal jechuudha fayyaan qaba ibsuuni namni kun nama gaariidha nama jechuun ni jira miti jireenya isiilee jijjiiruu fi danda'u tokko
እና Ameerikaattiin baafachuu fedha diqqoo takka umriin isaa nama deeme garuu ta'us garuu hedduu takka nama nagaati nama amala qabu inje ibsa rakkate waaqina fuudhin ibsa rakkasiin dhufsi anin kakadhuwa atmaa kakattisi maal jettisa noona dhageeffadhu atamma bar qalbisi fakkaa jirti garuu qalbii miti beektee kun waan siriyeesii haasa'u jirra qalbiin fakkaatee osoo hin ta'in nama akka namcuuf caala barnoota kan fedha fedhuuleen isa akkamiin dhiirsa fedhee barnoota gadiisa dhiyeessu fuudhe hin jedhu rabbi buddeeni. Dubbiin dhiirsaan itti bar dubbiin Ameerikaadha. Ameerikaan inni maama kun waaqi birallee nan geessirreedha. Ati bar laali achi deemtee barnoota ammaan tan barachuu jirtu kan caala barachuu dandeessaa takkaffaa siif galee miti. Nama kanas itti dhiyaattee laaltee achi deemtee egaa achi geettee booda siin taate isa enda okko jetteen isa ofirraa dhiisteeti achi dooktarnati yoo barachuu dandeetta maaliyyaa narsii dhiisiti si galee. Ibsaalleen hin jedhu duuba haa ta'u duuba sila dubbisa namatti illee sila ishechuu jirta. Jechuun kan ni jiraa miti bar sila akka birootiin dhufe ijaarsa normaallisii dhufe inayyamu siif galee. Garuu dubbiin tun Ameerikaadha. Ameerikaa jechuun demmoo biyya namni kamiyyuun deemuu hawwu tokko siif galee. An Ameerikaa kan baradhee gaafa guyyaa bira deemuu hin danda'u akkuma namichi fitoo deemuu danda'u. Barree namni kun carraa akkanaa kan bar namni argachuudhaaf rakkoo meeqa argatanitti rakkoo meeqa keessa dabranitti bar carraa akkanaa kan argatan ni beekta. Yoo achi deemte laal yoo achi deemte nama meeqaf waa godhuu dandeetta siistee ati waan bal'isi yaadi ofii kan kee qofa ofii osoo hin taane faamiliis waa hunda bira dhaabiti laal. Faamilii been gargaarras kun qara waliin hin deemi. Dubree ka gargaaruu dandeessi yoo akkam ta'e. Jaarsabbaa biyya fuudhee faamilii gargaaruma. Faamilii suniin gargaara faamilii hojjetee gargaaruu hin danda'an malee kaana. Dubree ka hojjettee gargaartuu barsiistee biyya akkana kan deemuudhaaf demmoo caarraan akkanaa yoo suu dhufte namni ajee jedhee caarraa sana fayyadameeti barjeerii maal taate ati maali waan akkanaa kan hin qaraane. Ati namni durii ka genzab balaa namni jaalala waan nani maal itti maa sun gaafas maa farsoo dhugde dubbatte. Farsoo maali ati garuu akkas osoo hin taane ni jiraa miti. Baasee gurguratee miti bar namni nama like ni jira miti maaliin sin jedhame nama takka namni kun nama kan waliin ni deema namni kun yoo nama kana wajjin ta'e dasna jedhaa ka jedhurraa kan ka'e ibsaa yaada kana fidee jennaan ka bakka achunaan ni sodaadha diqqoosi sheemina qabee isiitti akkana jechuun innaa mee atitti dubbadhiiti yoo waan kana wanni jetti. No amanta ni rafu jira bar akkas osoo hin taane wanni sin jechuu jiru bakka ni jira miti waan kana yoo isin ayyamtu taate gaafadde yoo ayyamtu taate nambara siif kennaa inni Itoophiyaa dhufuu deema akkasii wal dubbistaniiti yoo inni sii ta'e akkasitti itti heerumi jechuun demmoo laaltee yoo inni sin ta'e nama kana dhiisuu ni dandeessa saa walala. Maaliif hin feene qoy waan baddu siinoo faati yoo yaaddume ati namni kun nama gaariidha waan ibsuun naan jedheefin siin jechuu jiraatan maan tarree waan nuti waan gaarii si yaadne ati fedhu jechuu jirta. Eegisa naantaan kaasa dasataatu rakkoo qabu. Oduu illee seetu. Anamoo ani gammachuu akkuma irraan qabu ammoo eegatti gammadde. Akkamiin gammachuu irraa hin qabne bar wanni kun insistee jechuun ani hin beeku yoo na bakka alla አይደል ሰው ሊያገኘው የማይችለው ቻንስ ነው ለዛ ነው እንዲያልፍሽ አልፈለኩኝም ሲገሌ አትኛው ስጋፈደ አባኒ አክኒ ባርሞት ከናፍ ኢንቤታን እቹ ana akin doorali akkasumas jaartitti kennite yerus barnoota baafatte kan akka inni waliin wadaaddarreeleen beekta gaara.
Dubaayaatiin gara dhumaa yoo deemtu ammaan waan kana maal jedhee ibsuudha deebisaaf. Ibsaan afaan ofiitiin waan akkasiin dubbatu ilummaan afaan ofiitiin natti taa'imu. Inni kisi qaanfate kamaalatin bakka haalli inni beektaa miree. Naafsi maan garaagarummaa qabnaan si naqaanfate eegisutti mee namaa amma naqaanfate maan. Isaanii namni nan sodaatini waan natti himu beeksifuu natti himi maani naanidhi isaanii maama na sodaatire. Jechuun waan akkanaa kana dhiirtii dhalatti haasoon xiqqoo takka ni ulfaataa miree kanaaf kaaniin immoo inni naa himnaan hayi kun caarraa bareedaadha. Inkwaan narsi barachuu jirti narsi dhiisee achi deemtee waan feete ta'uu dandeessi. Namni kunis nama maallaqa qabu. So bakka ni jira miti nama xiqqoo tokko bilchaatee jiru umriin isaa xiqqoo deemee jira yoo ayyamte taate footollee siif ergee barbaadde. Annaa bakka haa namni kun nama si miidhu jedhee hin yaadu laalee jennaani. Bakka bitti gaabbunnaa abirashuu bitteeji ደስ ይለኛል itti gammada. Anganama kursi nyaanni coggaara na gudditti. Maaliif hin coggaarraa si gubaate ammaan tana of qopheessi bakka achuun innis ni dhufa dirqama isatti heerumuun isa hojiin deemuun dirqama. Ati namumaan hin beekne waliin haasa'uu jiru moo si waliin haasa'uu jiru natti hin beekne jira. Hayi maal jechuudha jeeri ammaan tan caarraa akkanaatti silaa na argite ammaan tan ni diddame. Ani yoo ati naan jette sila waan naaf irra jiru waan ta'eef bakka achuun jireenya keenya jijjiirree jireenya faamilii jijjiirree bakka akka feene taane jiraachuu dandeenya bara addunyaa tanarraa bakka feene deemuu dandeenya bara ati isatti heerumte jechuudha. Ana fakkeenyaaf ati obseenii ibsa dhiistee maallaqa jireenya ofii keessatti nyaattee fixineen argattee kaza faamilii nu qarqaarteedhe ana akkamiin ibsa dhiisi birri sun keessa isiinidha. Akkasachuun bitaan of jaalachuu jechuudha. Hayi dirqama ka faamilii jireenya hankeetti jijjiiruuf jecha man rakkoo qaba yoo goote ati dammoo iskuularra jirta iskuulli maal faayidaa sii qaba inni bar waa hedduu sii godaasiste dahaaba sii uffisaa warqii alabsishaal daayimand raasuu alabsishaal ayfoon ati feetu kana hunda humaaneeri maani manxir waan hin horanne hin qabdu bara shoppingii Dubaay irraa godhatta. Infedhan birrii dhiiraaf yoo akkasumaan dhaqanitti seenan. Maani fiffeene yoo fiffeene biyaas nuti ni feenare dirqama seenu qabda. Hojjedhee fedhoo oolan birrii namni bisuudhee achi wanni deemu araba aragari deeme san qarqaarraa kun qabatamaa dhiise. Birrii feetan. Ati ammaan tana waan narsii ganaa amata takkaafoo barattee irraa baatee achi booda waan baatitti birrii 5,000 birrii 7,000 si kaffalanii faamilii maal godhuufi dandeessame? Gaaf sun beeki faamiliin birrat kennuuf caala moo inni barnoota nu baafallisuuf fedhanu. Abbanatti itti himaa abban ni beekta waan an jedheen hunda ishini jedha. Caarraa akkana kana dhufee jira yoo an jedheen abban inni an jennaan waan sana bira hin dabru ni beektaati iyyuu nu sirriitti. Wallahi obsi abban inni ibsaanuu ishini ani hin beeka. Hin beeka akkanumaatti waan cufayyuu. Maan beektatiin ibsaan kanaan hin jedhinis hin jechuu jiraat ni maraatteessa? Dhiirsa zimmi bilooti miti dubbiin maallaqa obboleettiiti addunyaa kaldaal maallaqaan nama chochoosa dubbiin maallaqa. Namaaf maallaqa wal bir qabsiisuu jammarti. Ayyaa tammaa tan ittiin heerumtu? Hin heerume. Jaalattee heerumta giddii heerumta jeeri. Maanta na giddeessa akkasina. Nattu si giddeessa dirqama heerumta namticha kanaan ni heerumta silkii isaa siif ergaa sinisiraatii qabatteeti dubbistaan. Ati qoy maa fayyaani meeqar. Silkii isaallee silkii kan keetillee ni ergaaf asii dawwaluuti yoo dhugumaan na jaalattu ta'e sinisiraatiidhaan dubbistee namticha kanaatti heerumtee deemta. Achi deemtee yoo jechuun inni siif hin ta'in isa dhiisuu ni dandeessa achitti hiikuu ni dandeessa yeroo isa hiiktu san qabeenya isa san haafitti fudhattee irraa adda baata yeroo san bakka achi booda feetamaarii sanallee deebitee baratta. Obsi bita birrii sun tiyyaanii naatiin birriin biyyamaan naa gootanii akka inni jireenki keessalleetti birriif nama wal birriin qabannee beektanii nama lakkasii. Dubbiin ammaan tana haa birriitu waa hunda godhare sistee. Andree waan
waan feetalli birri na gootu malee fedhe waan fedhi hiyyeen hojjedhaa malee birri biyyaa fedhee birru namicha nyaachuu fedhe Ameerikaa deemee herregi ati sammuu waan jedhan tokko jira bitta sammuun kiyyoo. Atamma yoo isatti heerumte ati obboleettiti yoo isatti hin heerumne anaaf atamma booda obboleeyyanii miti sana jala sararii beeki hayyee. Atillee beeka akkas taatatiin obboleetti ante kabirri gurgurattu akkasii takkaayu si yaanni ati fayyan qabdi si xiqqoo tokko bohaan taa'unneen. Atin kan teete birri na gurgurachuu jirtan namaanini. Atamma bakka obbolummaatti ija caalaa wanni itti irra si jira tamaaritti irra si jira. An akkas takka inni dubbatte dheela si yaanna yabbuun gaanochaa bakka. Chaawee akkami waan si gaafadhe naa himiti cuf namticha kan itti heerumta moo hin heerumtu? Hin heerumuu na dhiisati. Hin heerumtu ayyee amma booda obboleettiin qaba ittiin irratti hin dawwalin. Hin dawwalu ayyaatilee namaana cilkiyyaa hin gabbure. Ayyee hin argu maal naa goota si jammar waan asin jedhe eeginaaf hin goone. Nagaatti beesan anaaf haa tolin beeknu an bakka achunu mixaan itti gurguradha deemee si dubbisa. Jerry. Ma? Hai manjechu. Akkami waan akkasii jedhaata akkami si jammar ni jettiyyuu jettee yaaduu dandeessa si jammar waan hatamantuu yuun seenee bara. Ati maa booltare kaameraamaanii fardoo sadalaan namni qabsirritti kaameraa viidiyoo kan yaadatanaa kolfaan doota. Ati si jammaran akkami waan akkasii jedha akkaan hin jenne hin beektu. Dhiifama ishaayyee piraankiidha bakka awwaddishaalloo. Ayyee waan takka jedhin ka booda hordoftoonni koomentii jalannaa arrabsanii waan takka jedhiiti bayi. Si yaadanii jiranii beektee kanaafi jeerii jennaani ni akkasi godhe. Woy jeeriyyee bakka just prankiidhaami. Already sitti himtee jirtii bar. Kooli habiibti. Jee. Gulana miti amana dubbistaa koi video cufa. Prankiidha siin jedhee bar jee bakka dhumatti akkasuma mam. Kenal? Hai Jadin. Hai Jadin. Mee hordoftotaan hai Jadin. Yani harkaasha. Wallahi itu si yaadanii jiranii beektee kanaafini si akkas godhe malee siin godhu ni beektaati jennu. Saanuu bismillahi mimmaana akkamirraa jigamu catti. Qoya video cufa fardoo san dadhabdee. Kaameraan gaafatina video kan kaameramaaniin X cameraman X da wutte. I love you so much. Shi በጣም ወድሻለሁ. Ana boletin ta takami wana kana hazifa wame rabbi ke so daddi. Rabbi se akajesu. So guys akuma agartani te boletiti ya prank yani si gode bote na bochisu kese jesuda. So malire nga video brati wali debinuti bai edu si jala dedu si kabaja awana kesi akana nini yani akam yadi jete ya kesi nti ya degana kara kesi ni ya kemali tikitini rade si jechuda imbane no manjira jechuda video kanisani warabi jechuda nikisti demo eno akka prank sani godu komiti jala naf katabati prank sani goda dukkirra kasa. So bye guys.